Eebba qaba namni qabu jechuun makiinaan mana isaa kee guuteeraa akkuma loonitti makiina konkolaataa kana yaasee galchaa miti eebba miti kun. Inni kabiraanii namni tokko hin eebbifame jechuun eebba qaba jechuun namicha suufii kaatee deemu miti. Eebba qaba jechuun nama biiroo olaanaatii sadarkaa guddaan kennameefii taa'isa keessa miti eebbi. Eebbi waaqotti nama eebbisu tokko jechuun ilma isaa Yesuus Kiristoos. Eebbisaa qabu eebba qaba laa mucaa eebbifamaa intala eebbifamtu jechuun gooftaa qabaannaan eebba qabdi. Sababni isaa boonesii lafarraa dhiistee deemuun kee waan namni hin cinqamin isaati. Maaliif hin dadhabeen waama kana sagalee Waaqayyoo walii wajjin laalle. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 35. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 9. Waa'ee jaalala dhugaa eenyutu jaalala Kiristoositti addanna baasaa rakkinaa beelaa dhiphinaa isa jedhu waan tokko tuqeen ture. Dubbiin gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatu tajaajilli isaa gaafa tajaajilu nama hunda fudhate miti. Namni baay'een dhageef baay'ee fudhata miti. Jireenya kiristiyaanummaa keessatti inni tokko lallaba dhugaati jaallattu tokkoof immoo hin ta'u. Dirqama hunda keessaniif haa ta'u sammuun dhala namaa eeguun baay'ee cima. Akka inni itti ulfaataa ta'u wanti isin beeloftanii as keessa jirtan baay'een keewwan garagaraati. Maal nyaachuu jaallattu obboleessa koo hin jedhe inni kun shiroo jaallata, kun xibsii jaallata, inni kun dulatii jaallata, milaassan barii jaallata, tokko ancootee jaallata, inni tokko maal dinnichaa jedhama. Maayittanii dafaa kanan tursinaati wanti baadiyyaa akka boolla kee aboo sun maayin sukkar dinnicha. Yoo namu maqaa kana moggaasituun argean nan badhaasa. Tokko isa jaallata qala namoomtas keessa taa'u kun fedhii nyaata isaatii adda addaa kan irraa pitaatii irratti banama. Foonatti baay'ee buti tokko foonii ijuma koon argeen nan nyaata na jibbise nama tokko fakkeenya isinii fudhachuu hin danda'a garuu maqaa isaanii na'u malee nama foon hin jaallanne. Tokko shiroo irratti banamaan jedhe. Gaafa sagalee Waaqa dubbatu tokko raajummaa irratti banama. Gaafa raajii dubbattu hidhee si ilaala. Wangeela gaafa itti lallabdu immoo hidheen gabajjisee si ilaala. Bakka calluma dee si ilaala. Tokko yeroo faarfannaa maal jechuun barbaade beektu? Yesuus Kiristoos gaafa dubbate isaan kaanitti hammaata. Dhukkubi cubbuu isaaniitti hammaateen jedhe. Yeroo Yesuus dhugaa lallabetti. Tokko dhugaa dubbachuu dadhaba, tokko dhugaa hojjechuu dadhaba. Jaarraan keenya ammaa kun dubbattoota dhugaati malee hojjettoota dhugaa hin qabnu. Warra dhugaa hundumtuu hannu gaafan dubbadhe hojii isaa qabdaate balbala isaan baale karaa isaan jiru takka waliin argine. Lallabi isaa dhugaadha hin jiru garuu sakaatni hin jiru. Si qajeelchuu barbaada nagaa miti ofii isaati maal godha tuuf hin qajeelchin si qajeelchuuf ka'a. Namni ofii isaati waan hin goone tokko godhisin jechuun nama waan godhee si agarsiisa malee waan hin goone tokko namaan godhee yoo tasirraan deemu. Akka uffata bal'aa mudhiin keessa 31 dhattee mudhii 38 bitatte kee jiraatta. Waggaa dheeraa gargaara sanyii uffata saba Israa'el babal'aa isaa uffata hodhisiifatan jee waaqoo tokko jedhetti fakkaata. Diraamaa hojjetu gootiin. Waa'ee jaalala gaafan dubbadhu kallattiidhumaan jaalala dhugaa kan qabu jaalala dhugaa kan nu jaallate eenyureen? Lakki haadha keeti, lakki abbaa keeti, lakki eessuma keeti, lakki obboleettiidha. Eenyu jaalala dhugaa kan qabu? Kootii kee ilaale kan sin jaallanne eewudha. Ufa bifti keetti tolee yoo jibbe yoo xiqqoo bifti kee immoo gadi kan sin jibbide eewudha. Abbaan jaalala dhugaa abbaan jaalala hundeesse. Mootichi guddaan ulfaataan sun abbaan jaalala sirriin isa dhugaadha. Inso warri kaan. Warri kootii ilaalanii si jaallatan gaafa kootiin sirratti bututtu si jibbu. Fuula laalla waggaa 35 booda dhimma isaa shuntuuran ofii isaatiin badaadeema. Otumati qaqqabduu otumati ilaaltuuti si fudhachuu dhaqibaatii yeroo sana si jibbusan. Warri fuula laalanii si jibban gaafa fuulli kee kun gara dulloomaatti deemu si jibbu jechuudha. Nama bakka namni hin dulloomne lafarra hin jiru qaana'ina sagan maqaan oftu seera uumaatu
waan kadhannaan hin galagalchineedha. Yoo waaqoon hin dulloomsin jettee kadhachuu hin dandeessu. Kadhachuu dhiftee halkan 40 guyyaa 40tu kadhattee waggaa 40 gaafati dabartu hin beekama. Iji gara sammuutti asii achi deebi'aa deema kunoo galaa deema inni mana isaatti. Kadhannaan hin kaasuu jechuu kooti walumaa gala. Ilaamee inni jaalala dhugaa si jaallate jaalala mudaa hin qabne Yesuus duwwaadha. Allallabi qoosuma jedhan geeddaruu hin danda'u gara xaafitti. Naa geeddaramuu hidhe. Otuu naman ta'in namaan taatu. Erga namaa taate namaa taata. Fiqeeti nama ta'e dura. Macaafni qulqulluun nama ta'e jedhamee caafameera beektu miti. Nama ta'e jedha. Funyaan qabaatteef iji kee kun lamaan iddoo isaa jiraateef gurra lama qabaatteef namummaa fiizikaala qabaachuu dandeessa. Namummaa keessaa garuu qaba. Nama harka qabu, nama miila qabu, nama iji isaa fayyaa ta'e meeqatu waan sirriin hojjetu waan ta'eef. Biyya kana keessatti gaafuma barannu dalga nu barsiisan. Dalgoo baranne gaafa baranne. Jettanii jira namaali. Gaafuma barannu dalga baranne hin jedhe. Paasterii irraas, lubarraas, isa hojjetaa mootummaa ta'e irraas achumaan dhuftii dalguma baranne waa. Asuma achi shaffatu. Waa gaafan dubbadhu tarii nama tokko fayyina ta'a jirana. Waan hanqalee dubbadhe onirra deebi'ee fakkeenya sii fudhe hin jibbin. Si fayyada. Erga keen bal'isaa. Namni maqaan kun sitti tolu Yesuus jaalala jedhame. 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 Sarii dambii biyyattiitu akkaataa seera biyyattiitti ta'e hin beekon. Jireenya dhala namaatiif bishaan, ibsaan, karaan murteessaadha. Murteessaa miti. Murteessaadha. Guyyaa kana sitti tolee karaa barbaadde baatee isa deemtu duukkanni silaa of danda'a miti. Gootummaan duukkana lafa if hin jirreetti. Ifti jiraan nan of hin danda'u. Dhaabbachuu hin danda'u iddoo ifti jiru. Duukkanni hin jedhe of danda'a miti bakka. Dhaabbata of danda'an qabu. Halkan kun gaafa dhufu maaltu ifa siita? Ibsaadha miti jedhan. Karaa kanarra gaafa deemtu asiin namni bakka lafan deemaa jira asii amboo dhaquun barbaade namni lafa qabu jira. Gaafa maakinaa qabattu miti jedhan. Konkolaataa waan dhibeef namni maatii dubbisuu hin danda'u. Sababni isaa miilaan lafa dheeraa deemuu hin dandeessu waan ta'eef. Karaa kanarra gaafa deemtu amma Finfinnee keessatti daandii ajaa'ibaatu hojjetame. Garuu daandii sana karaatti irra deemuu dandeessu mirgarra miti bitaarra. Nama cimaa bitarra si qaba. Otuu qorataa seenaa ta'e waan kana qorachuun barbaada garuu. Gaafuma karaa simarra uumaa bitaarra si qabaa namni. Bitaarra deemaa siin jedhu. Eebsaa dhufeera. Tarii warri qorattan natti maa booda garuu sagantaan kun gaafa dhufu. Deebisaa argachuun barbaada. Namatti cimaa dheetti barateeti bitaarra si qaba. Ittiin dubbateedha nama barateeru. Nama barate garuu karaa inni irra si qabu bitaarra si qaba. Gaafuma barataa dhufne bitaarra baranne nan jedheef kanaafi. Sammuun keenya mirgaarra yaaduu hin danda'u. Yoo namni tokko waan qajeelaa hojjete dafee negeetiivli isaa hiikkata. Amma gidduu kana yoo ilaalta miidiyaa kanarra hundumtu yoo wangeela lallabde wangeela miti waa'ee dhufaatii Kiristoos nu lallabisiin jedha. Inni itti lallabdu dhufaatii Kiristoos. Wangeelichuman garuu bitaarra waan fudhateef hin galuu waa'ee mootummaa Waaqayyootti hin fakkaatu. Mootummaa Waaqoo lallabaartatti hin fakkaatu. Namaan qajeeli yoo waa'ee namaa maal goota Kiristoosiin lallabde nama tuun qajeelchi waa'ee Kiristoosiin fudhachuun hin cima jirana. Nama sammuun isaa jallaatti waan qajeelaa yoo lallabde hin fudhatu. Akka ijoollee mooqa garbuu gaafa dhugdu achi ol deebiftuuti. Sababni isaa appitaayitiin ishee banaa miti ofumaa mooqa obaasu malee. Waan nyaattu hin qabdu taanaan laa kana lagannaan hin jirtu boo. Kana si lagaala taanaan of ilaalchisi. Guyyaa shanan tokko guyyaa sadan tokko mishikii galee of ilaali. Si jibbise taanaan si raffise taanaan. Irriba sitti boo yaada biraa sitti boo taanaan guyyaa sadan tokko mishikii galee kadhu. Waan ammaatti saaraa ammaatti jalqabuudhaafi
dirqama isa ganamaa waan tokko tuquun narra jiraata. Nama sin jaalladhu nabduun jedhe. Nama jaalala dhugaa qabu garuu hin argattu. Warra afaaniin si meessan si kuulan si saadan meeqa qabda? Guyyaatti sadii si dawwalanii afur si dawwalanii nyaatteettaa uffatteettaa eessa jirta magaalaa jirta yoo xiqqufaan na qabeetta akka waan HIV si qabeetti yeroo kudhan kan si dawwalu meeqa qabda? Garaan isaa garuu fayyaa miti maal goota? Garaan fayyaa miti hin jedhe. Yerooti rakkattu gaafa jireenyi qoma yeesitti ni ta'u guyyaa lamaan tokko fooyisee nama si dawwalu hin dhabdu. Iddootti kuftee garuu kan si kaasu hin jiru. Waaqayyoome harka isin kan harka bal'isme harka namaatti sin kennin. Waaqayyoome harka abbaa keetiitti sin kennin. Harka haadha kee harka obboleessa keetti sin kennin. Of siyaa dandeessisu Waaqayyo. Harki namaa sirrii miti. Kanaafan Kiristoos jaalala isaa lallabaan. Akkuma ganama dubbadhe. Namni tokko jireenya isaa keessatti si dhukkubaati viitaaminii barbaadechuuf. Viitaaminii argachuudhaaf foon nyaachuun dirqama ta'a. Foon argachuuf immoo sangaan qalamuun dirqama. Biiftuu gaditti samii kanaa gaditti samii ol qorichi cubbuu tokkichuma. Hoolaan ati gabaa qalteetti hin fayitu dhiigni isaa har'aa borsi qulleessu hin jiru. Hoolaan Museen faa qalan sabni Israa'el qalan halkan tokkitti itti dhumee bule. Irra deebi'ee dheekkamsa Waaqayyo jalaa nama oolchuu hin dandeenye. Dhukkuba cubbuutti fayyuudhaaf isa qalame hoolaa araaraa Waaqayyotti amanuun dirqama kee ta'a. Gabaarra deemtee hoolaa bittu hin qabdu sichi. Hoolaan ati argattus hoolaa mudaa qabudha. Dhiigni baay'ee barbaachisaadha, gatiin dhiigaa guddaadha. Dhiiga qulqulluu namarraan argattu dhiigi tokko taayifoodii qaba, tokko taayifeesii qaba, tokko HIV qaba, tokko kaanserii qaba. Dhiigi namaa qulqulluu miti. Hoolaa mudaa hin qabne barbaaduu yoo kaate immoo yookiin gogaa ishee quncaadha yookiin dhiiga ishee sirrii miti. Dhagni isaa fayyaa kan ta'e, dhagna fayyaa kana immoo harka jallootaatti kan kukuchiise. Dhiigni isaa qulqulluu kan ta'e, dhiiga qulqulluu kan immoo sababii cubbamootaatiif kan dhangalaase ofii isaatiin kan of kenne. Jaalala mudaa hin qabne kan si jaallate. Utuutti hin waamin utuutti hin bilbiliniif kan owwaate. Naa kottu gadi bu'e utuutti hin jedhin ofiin of ajajee kan gadi bu'e. Waaqni tokkichi Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Kadhamee mee harka keessan diriirsaatti Yesuus fayyisaadha jedhame. Jedhaa dabalaati. Dubbadheen darbaa jaalalli sobaa akkuma jaalalli dhugaan jiru jaalalli sobaa jiraan jedhe. Jaalalli sobaa buddeen irra hin darbu. Jaalalli sobaa buddeen irra hin darbu. Luqaas boqonnaa 9:14. Irra deebitee naa dubbifta alaa galuufi. Naa dubbise. Eshi dubbise. Ilasa. Naa kukkuti gaadha. Warra ganama turtan jirtu miti ree. Warra ammaatiif gidduutti dhuftanii naan isin jeeqaafanii. Ilaa warra achitti argaman dhiirri qoftiyyuu nama meeqa? 5,000. Inni garuu bartoota isaatiin 50 hirtanii kutataan teessisaa jedheen. Ol ilaalee eebbisee cabsees jara sanaaf adhiyeessaniif bartoota isaatti kenne. Hundumti isaanii maal ta'an? Si eebbisu ta'i. Maal ta'anii quufan? Ilaagaa fira nyaatee quufuu barbaadu baay'ee qabda. Nama si jaallatu. Jaalala gaafa kuufaa duwwaa. Jaalala gaafa buddeenii.
Jaalala gaafa rakkinaa miti. Gaafa nyaatee kufu. Jarri kun iddoo buddeeniitti baay'eedha. Dargaggoonni duwwaan iyyuu nama 5,000 jarana dhaggeeffadhaa. Daa'imoonni jiru. Warri ijoolleen durbaa jiru, dubartoonni jiru. Isaanitti lakkaa'amne. Nyaachuu warri danda'an, humna warri qaban, dargaggeessonni duwwaan nama 5,000. Kan isaan kufan moo buddeen meeqa? Haasaa jirana. Buddeen 5 qurxummiinoo. Lama jedha. Eebbichi eebba Waaqayyooti. Miindaan isaa xinnoodha, buddeen isaa xinnoodha. Qurxummiin xinnoodha, garuu Waaqayyo waan eebbisee baay'ata. Dhaggeeffadhu sittan hima. Nyaattee kanatti quuftu miliyoona argattee miti. Warri miliyoonaa quufuu dadhabanii talkanii guyyaa isaatii damma furguutu nyaataa dhugaa bulu. Quubsuu dide miliyoonni naman quubsu. 500,000 10,000 ji'atti argatteef hin quuftu. Ji'atti 200,000 2,300 argatteef immoo hin beeloftu. Xinnoo sanarra Waaqayyo jiraatee naan si quubsa. Harka kee achas qabda. Waan ati xinnoo harkarraa qabdu sana eebba Waaqarraan baay'iseera. Dubbadhaati naa baay'ataa jedha. Jedhaa dabalaati. Lafa buddeenitti fira baay'ee jiran jedhe Gooftaan Yesuus duukaa warri jiran laga buddeenitti dargaggeessi 5,000 ta'u baay'eedha. Dargaggoonni 5,000 kun laga buddeenitti gara gaara fannootti duukaa ba'uu hin dandeenye. Yesuus laga buddeenitti fira baay'ee qabda. Lafa fannootti garuu qophaa ol ba'e. Jarri gaafa Yesuus rakkate dhiisanii badan. Yeroo buddeen immoo iyyafatanii Yesuus hin barbaadu. Gaafa miindaan kee ol ka'u fira sii dawwalu baay'ee qabda. Hojii irraa gaafa si ari'an garuu firri kee iyyuu diina kee ta'a. Hojiin qabdu taanaan, birriin qabdu taanaan, nyaata gaabbasuu hin dandeessu taanaan, foon bituuf hin dandeessu taanaan fira baay'ee hin qabdu. Kan namni jala yaa'u jala fiigaa ol baalukkaadha. Hiyyeessi fira maalii qaba sila? Jaalala buddeeniiti. Inni kan biraan jaalala birriitiin jedhe ganama dubbadheera. Hammam yoo jabaate birriirra hin darbu. Sadaffaan jaalalli sobaa of bokoksa. San ganama dhiise kanan dubbachuu barbaada. Tokkoffaa Qorontos 4:19. Naa dubbisa. Tokkoffaa Qorontos Eshi. Warri kam? Bokkosuu sana siittan himaa jedhaasin. Waan isaan gochuu danda'an ofii kooti na ilaala. Si haa eebbisu. Maatiyos 4:8 naa dubbiftaa laata. Ariitiidhaan dafaate. Wanti Waaqoo yaade tokkoyyuu nafu yaaddayna. 4:8. Ilaa ammas immoo seexanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baase mootummoota biyya lafaa ulfina isaanii hundumaa maal godhe itti agarsiise. Maal goote? Lafa dhooftee yoodhaaf sagad. Isaan kana hundumaa siifan kedhee'uudhaan jedha. Taa'isi haa eebbisu. Guyyaa ayyaana maleeffannaa tokko jira. Amma miidiyaan tokko magaalaa aanaa irratti godina irratti sagantaa qopheessu. Gaafa sagantaa qopheessan magaalaa hoolataa irratti ajennu. Magaalaa kana irratti sagantaa tokko yoo qopheessan magaalaan hoolataa magaalaa albuuda guddaa qabdu. Magaalaa bishaaniin guutte. Magaalaa ibsaa qabdu. Jedhaniiti haasa'u miti kumbaniisa sagantaati. Kun warra miidiyaan jechaa jiraam. Aanaan tokko albuudattiin of akka abbaddu bishaan kan keenyattee irratti wal nyaattee jeeftu. Bishaan sana aanaa sana qote. Albuuda sana madaabaraadhaan naqanii achitti naqanii. Dhagaa gurraacha ofii achi naqanii tuulan eenyu kaa'e. Waa'ee albuudaatiif namatu hin taane Yesuustu jajamuu qaba. Isa albuuda uume isa lafa uumetu mee isaaf galata fidaa ka ulfinnichoo kan isaati. Isa Waaqayyo sii kennen of saka Waaqayyoon kabajuu dhiiftee ofii kee gaafa kabajju galata Waaqa ofirratti. Ishi dubbiin kun dubbii seexanni dubbateedha. Seexanni gaafa Yesuus beela'u gara isaa dhaqee akkeedha. Isa jalqabaa buddeenni gara isaa dhaqe. Sababni isaa waa'een buddeenii nama hundumaa waan ilaallatuuf. Namummaa waan qabuuf.
Yoo dhuguma Waaqayyoon taate buddeen kana dhagaa kana maal godhe? Buddeen godhe nyaadhu jedhe. Wanta achitti dubbatame sana beektu hundi keessan. Namni buddeen qofaan hin jiraatu. Dubbii Waaqayyootiin malee. Isattaa nutti akka godhe seetan gaara dheeraatti ol baaseedha. Gaarri seetan olitti bahi jedhu isuma harki isaa uumee dhaba. Ajajamaa ta'uu dhufeen malee. Dhaga'uu dhufeen malee. Abboomamuu dhufeen malee. Isuman uumetti ol baasa. Gaafa ol baasu biyya lafaa kana guutummaa ilaalchise. Guutummaa biyya lafaa kana ilaalchiseeti. Gadi jette odaa sagadde. Kana hundumaa sii kenneedha. Yoo abboomamuu dhufe iyyuu seexanaaf sagaduun dhufne Yesuus. Isinii gala. Cubbamaa wajjii yoo gattaa Yesuus cubbuudhaaf jilbeenfate miti. Nama cubbuu qabu qulleessuu dhufe jechuu Yesuus. Mana jal'aatti mana cubbamaa tokkotti ol galee yoo wajjin nyaate. Cubbuuf abboomame miti, dhugaadhaaf abboomame. Dhugaatachisa dhaabe malee dadhabina miti. Mee warri kanatti amantan. Iyya sagalee guddaa Yesuus mo'eera jedha baakki. Takkaadhuma kun siin sochoostu ana sochootu bara keen jedheman. An kanuma naa ifi beektaan. Maal goota mati si ifi bennan. Ishi jaalalli of bokoksu jaalala akkamiiti? Gara keenyatti adeemin. Namni tokko nama tokkoon sin jaalladha gaafa namoota akkasii baay'een beekan. Of bokoksu waan hin qabneen of himuudha. Sinotiraakii tokkoon qabaa. Amboo kana jira nama hedduudha. Waan hin qabneen himachuu. Intala tokko yoo fuudhuu barbaade mana kiiskoo xinnoo tokko kunoo soos baaratti soosti keessatti gala. Mucoo bareeddu tokko fuudhuu gaafa barbaadu garuu mana wayii ijaaree hin jira. Kunoo gara Adaamaa kana jala waan tokko hin jiru. Of bokoksuudha kun. Aabsiitii ofitti naquudha. Of bokoksuudha kun. Waan hin qabne himachuu. Seexanni maaliin beekama beektu? Waan hin qabne himata ofuma. Addunyaan kun kan kooti. Jerana lafa seexana tuume. Albuudatti naasa gadi kanan sii kenna mootummaa kanan sii kenna isa tuume. Eewu tuume. Kana saachuu qabu Yesuus hin ture. Inni calluma inni of tuulu moo himachuu jalqabe. Inni of tuulu of himachuu jalqabe. Mana soostitti gala mana akkasiin qabaa baajaajiin qabaa. Jireenya akkasii jiraachaa hin jiraedha. Baajaajii isa birrii 10 kireeffatee asii gubbaa kana dhaqee deebi'u malee waan tokko bitee hin beeku baajaajii. Seexanatu wanta inni hin qabne itti guute. Of bokoksa. Jaalalli sobaa akkasiin jedhe. Jaalalli dhugaan gad of deebisee dhufa. Jaalala kee of tuulummaan hin jiru. Jaalala keessa sobaaf sossobbiin hin jiru. Jaalala keessa qaablaaqaan hin jiru. Jaalalli tokkicha. Jaalalli lama hin jiru. Bakka lamatti hin qoodee dubbadhe sobaaf dhugaadha malee. Jaalalli dhugaan tokkichumaan jedhe. Jaalalli dhugaan Kiristoosuma. Jaalalli dhugaan Kiristoos ta'e kun Mikaa'eliin ta'uu hin danda'u. Suraafeliin ta'uu hin danda'u. Dhugichi tokkichuma. Hin fayyisa. Kanarratti ilillee guddaa gooftaadhaaf fidaa. Daqiiqaa 5 waan kana dubbadheetan gara kadhannaatti darba. Jaalalli dhugaan danda'aadha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 4. Naa dubbisi. Inni gaama. Gaarummaa sin agarsiisa. Takkaadhuma jaalalli ni nafu. Of hin jaju of hin bokoksu. Jaalalli lafa salphinaa hin ijaachu. Waan isatti tolu duwwaa hin barbaadu. Hin dallanu waan namaa immoo yaadu namarratti. Jallinatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokkollee nama hin lafafu. Hunda isaa hin amanu. Hunda isaa hin amanu. Jaalalli dhugaan danda'aadha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 4. Naa dubbisi. Inni gaama. Gaarummaa sin agarsiisa. Takkaadhuma jaalalli ni nafu. Of hin jaju of hin bokoksu. Jaalalli lafa salphinaa hin ijaachu. Waan isatti tolu duwwaa hin barbaadu. Hin dallanu waan namaa immoo yaadu namarratti. Jallinatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokkollee nama hin lafafu.
hunda isaa hin abdata. Hunduma isaa hin obsa. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. Ilaamee waa itti ufee jiraatu sitti himu. Jibba abbaa jibbaa wajjin si walitti sokka. Jaalalli garuu itti fufa. Tajaajila qiyaa nyaati waaqayyoo jaalalaan beektu miti. Waanumti waaqayyo nyaatu soorati waaqayyoo jaalala. Beelli waaqayyoo isa kanadha. Jaalalli lafafu. Amma faallaasaa namni tokko sin jaalladha jedhe si bareen nan baay'ee rakkisaadha. Gaafa si baruu tokko dhe si lafafuu jalqaba. Lafafuu sinitti himu. Gaafan isa baru isa jalqaba. Akkaataa isaa nan baraa, laphee isaa nan baraa, hojii isaa nan baraa, qabeenya inni qabu nan bara. Akkam bareen jaalala sobaan isinitti himu. Akkam bareen yoonni nagade wayi nagade karaa inni milkaa'e. Karaa inni milkaa'e karaa inni nama guddaa ta'e tokkoon argadhe. Mee isa dhiisaa dadhabina isaa tokko jabinni inni qabu 99 dadhabinni inni qabu waan an jaalladheef waan an itti siqeef tokko dadhabinni isaa baay'ees ta'uu danda'a namni dadhabina baay'ee qaba. Jabina isaa 99 kaa'een dadhabina isaa fudhee ka'a. Gurbaan koo addunyaa keessan akkamii gaafa naan jedhani haala nama dadhabaa waan tokko maalisaa inni koo kana hin danda'u. Jaalala jechuun akkas miti. Jaalala jechuun nama itti sitte tokko waa'ee isaa fuutee ba'u miti. Bartee deebitee diina isaa ta'u miti. Jaalalli dhugaan kana miti. Jaalalli dhugaan nama lafafu. Mee warra na dhageessan. Nama simbira jiru dubbisaati har'aa jalqabee Kiristoos sitta mul'atu jedhaani. Haa isii ayibbi. Jedhaani baakke. Inni dhugaadha jedha. Dhugaas isarraa barta jedha. Warri kun isii tole ililchaa waaqayyoof. Jaalalli maaliidha danda'aadha. Mee dubbadha jaalalli hin obsaa'edha. Jaalalli danda'aadha. Jaalalli nama lafafuudha. Jaalalli of hin bokoksuudha. Jaalalli of hin tuuluudha. Warri kana beektanii waa'ee jaalalichaa gaafa isinitti lallabnu akka jaalalichaa ta'uu keessan yoo akkas hin taane